Tole akkam viidiyoo kana kan inni hojjedhu ijoollee mana madaamii turtaniif warra haaraa dhuftanii fi xixiqqoo ishee kana isinitti immoo ni ulfaata garuu yeroo turaa deemtanii yeroo afaan bartanii isin fayyaduu danda'a. Akkaawuntii banachuun faayidaa inni qabu isinitti immoo dhufee jechuudha. Inni tokkoffaa faayidaa inni qabu mana madaamii keessa teessanii fakkeenyaaf Itoophiyaatti akkaawuntii banantanii dhuftanii ji'aan ergitu taanaan birrii keessanii isuma dhala qaburrallee buukii dhala qaburralleetu keessanii baay'een bu'u ji'atti. Kanaaf fakkeenyaaf lafa bittanii yookaan immoo yoo mana bittanii keessanii birriin keessanii isinii guddataa jechuudha. Kanaaf namni baay'een lafa bitee kaa'ee waggaatti 100,000 200,000 bu'ee fi kan nagadu jechuudha. Akkuma kana birrii asitti walitti qabuun faayidaa inni qabu fakkeenyaan isinii ibsuuf dhufe. Maalidha? Fakkeenyaaf dirhama 1,000 barreen gaddaa yoo ergitanitti ta'e biyya keessanitti birrii meeqaan jijjiirtanii ergitanii birrii 30,000 isiniif ta'a jechuudha. Garuu ituu hanga har'aatti of bira keessanii ta'e har'a 40,000 39 ta'a jechuudha birriin sun. Fakkeenyaaf kan ji'a 10 asitti walitti qabne kan waggaa arraarraa jalqabne hanga guyyaa arraatti tun ergine ta'eeti birrii gara 100,000 jechuudha. 40 manazzaranne gara birrii 100,000 buufanneerraa jechuudha. Achi dhannee qodaa hin binnu taanaan Itoophiyaa keessatti asitti walitti qabuun keenya gaariidha. Kanaaf carraatti akkaawuntii banachuu yoo qabaattanii carraatti akkaawuntii banattan yoo qabaattanii please banadhaan isiniin jedha. Maaliif dhukkubii galuurra ammas immoo birriin keessan zimmeettanii ergitanii akkaawuntii keessan Itoophiyaa irra kaa'uurra hanga waa isinii bituu danda'utti fakkeenyaaf lafa bituuf karoorfattanii yoo ta'e kaayyoo keessan isintu beeka. Lafa sana hamma bituu danda'u asumatti walitti qabdanii gaafa inni birrii guddaa isiniif ta'u in ergitu jechuudha. Garuu kanan kan isinii jedhu of biratti immoo qabaa yookaan madaamii biratti walitti qabaa isiniin hin jennu akka dogoggoraan hin hubanne. Maaliif namni ta'e kan birriin hin dogoggorsiniin gatii hin jirreef yoo isinii danda'ame mirgas qabdu. Yoo jaraa wajjin walii galtan akkaawuntii biyya jirtan keessatti banadhaatii hamma barbaadan onlaayiniidhaan immoo Itoophiyaattis ergachuu dandeessu. Warra hawaalaadhaan bilaak maarkeetti fayyadamuu barbaaddu taanaanis immoo warra hawaalaattis achuma irratti onlaayinii dabarsitu. Ordarii adda addaa godhachuu yoo barbaadan wayyaas ta'u kosmootiksiis ta'u waan halli amma onlaayiniidha. Kanaaf yookaan akkaawuntii qabaattanii achuma irratti kaffaltii raawwattanii itti fayyadamuu dandeessu. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanala guutii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessa nagaa guutuu qaba galata waaqayyo. Isinis baga nagaa naa taatan baga naa jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota koo har'a akkuma viidiyoo dura agartan irratti dhaggeeffachiise irratti obboleettiin keenya tokko har'allee gorsa bareedaa takka nu dabarsite. Anillee irratti immoo gorsa baay'ee bareedaa ta'e isinii kenne jechuudha. Obboleettiin keenya waan ishindetti dhageessanii jirtanii obboleettiin keenya maal jettee keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtanii mana madaamii keessa jirtanii qarshii keessanii karaa baankiitti ergattanii buukii banattanii biyyatti buukirra godhachuurraa lafa bakkatti osoo bitattanii lafa kaawwattanii isaatu irra bu'aa guddaa isinii qabaa jetti jechuudha. Maaliif wanta kana yeroo darbe tokkollee viidiyoo isaa hojjedheen jira. Osoo danda'amee lafa haga birrii baankii kaahanii lafa bakka tokkotti bibbitattee lafa keessa hedduu siif dabala jechuudha. Hedduu siif dabala jechuudha. Dhugaa harka 2 harka 3 siif dabala jechuudha. Kanaaf birrii buukii banattee buukirra kaawwachuurraa akka kiyyattis akkan ofii kiyyaa argattis lafa bittee osoo bakkatti bitattee lafa kaawwattee isatu si barbaachisaadha jechuudha. Birriin buukirra taa'u waanuma tokkollee hin dhalu. Wanta tokkollee si dhalullee hin jiru birriin buukirra taa'e jechuudha. Garuu lafa amma fakkeenyaaf lafa tokko jechuudha. Odoo 300,000 400,000 bittee kaaree meetira 200 300,000 400,000 bittee waggaa takkaa lama keessatti immoo miiliyoonatti gurgurachuu dandeessa. Miiliyoona jechuudha. Mee 300,000 yoo bitte 900,000 gurguratta.
waggaa tokko keessattuu jechuudha. Baay'ee dabalee jira. Akkuma guyyaadhaan hin dabalaa deema lafti. Guyyaadhaan dabalaa deema. Garuu ixifii baay'ee argatta jechuudha. Garuu gaafa baankii sii taa'u odoo miiliyoona baankii keessa kuma 50 iyyuu siif hin dhabu. Miiliyoona odoo baankii keessa 50 waggaatti 50 siif hin dhabu. 20 iyyuu siif hin dhabu. Homaa waan sii dhalu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf kan irra isin caalu akkuma obboleettiin keenya isin jette anillee akkas isin jedhutti birrii keessan gaafa lafarra keewwattan lafatu bu'aa gaarii isinii qabaa jechuudha. Lafa bitattanii oduu bakkatti lafa keewwattanii gaafa galtee gurguratte tirfii guddaa sii qaba jechuudha. Bu'aa guddaa sii qaba jechuudha. Gaafa 200 bitte 500tti 600tti gurguratta jechuudha. Kanaaf tirfii baay'ee xifii qaba. Maaliif warroonni biyya keessaa maaliif akkasitti bitanii gurgurbeettoo namoonni tokko lafa bitanii bakka bitanii akkas ji'a 4-5 gooteessanii warroota gurguran akka dallaalaa kunneen jechuudha. Maaliif xifii irraa argatu jechuudha. Isaan rakka isaan bitanii deebisanii immoo xifii waa argataniif akkasitti gurguruu jechuudha. Kanaaf immoo isinillee lafa yoo bitattane akkasitti isinii wayyaassin jedha. Birrii baankii yoo geesse homaa wanni faayidaa siif hin qabu hin jiru jechuudha. Maaliif waanuma ofii keenya waan ofii keenyaas argee waanuma argaa jirulleedha jechuudha. Kanaaf xifii isinii dabalaa. Kanaaf yeroo tokkollee waa'ee baanoo kanarratti waa'ee lafaa kanarratti dubbadheetiin jira. Xifii isinii dabalaa bitadhaa isiniin jedheen jira. Ammallee immoo obboleettiin keenya tokko gorsa kana akkasiin dhageessan jedhee anillee immoo isin dabala jedhee warroota immoo viidiyoo isin dhaggeeffanne kanallee yoo dhaggeeffatan walirraa baratu jedhee tanas isin hojjedhe jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo lafa bitachuu yaada. Lafa namni qabu nama qarshii baankiidhaa qabu jechuudha. Nama kanatti lafa qabaatti taana nama qarshii baankiidhaa qabu jechuudha. Maaliif harka baay'ee sii dabala jechuudha. Bakka ati lafa bakkuma lama osoo qabaatte galte bakka tokkicha isaa irratti gurgurtee tokkicha sanii akka barbaade irratti ijaaruu dandeessa jechuudha. Maaliif xifii sii dabala waan ta'eef jechuudha. Gaafa birriin baankii jechuun hagoota itti geessisa fudhata waan inni sii dabalu hin jiru. Akkas isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf lafa bitachuu yaadaayii lafti faayidaa guddaa qaba. Akkasuma warri mana ijaarrachuu barbaadan illee lafa bitadhaa. Lafa kaartii pilaanii qabu soqaa bitadhaa. Lafa seera qabeessa bitadhaa malee lafa akkanuma lafuma arganii osoo hin taane lafa kaartii pilaanii qabu lafa yoo argatta wuddii isaa ta'uu isaa seera qabeessa ta'ee wanna hunda isaa laalchistanii bitattan yeroo lafa bitattan malee ol jettanii lafa bitana maatii keessanitti simaa warra hin beekne yookiin warra hin beekne ta'uu danda'a. Akkuma isin miidiyaa irratti dhagahaa jirtan kana namoota baay'eetu mana wajjin kan diigame jira waan ta'eef ijoollee waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 waggaa 10 kan ijaarame jalaa diigame baay'eetu jira. Maaliif sababa karaa irra ga'eef sababa kaartii pilaanii hin qabneef sababa karaan irra bahee diigamuuf jechuudha. Sababa saniif dirqama yoo lafa bitachuu barbaadan dirqama lafa san laalchisuu qabdanii kaartii pilaanii qabamuu hin qabu akkasuma karaa irra bahu jettanii laalchisuu qabdanii. Dirqama kaartii pilaanii sun lafti sun dirqama laalamuu qaba. Karaa irra bahaa wanti kun asiin hin gahaa jedhattanii warroota achi keessa hojjetanii waa'ee lafaa kaartii pilaanii wantoota hojjetan kan laalchistanii akka itti bitattu jechuudha. Kana isinii dhaama. Isiniin jedha obboloota koo ani dhaamsa keessa kanaadha. Akkuma obboleetti isiniin jette lafa bitachuu yaadaay. Lafti yoo bitattan immoo bu'aa guddaa isinii qaba isiniin jedha obboloota koo. Keessattuu ijoolleen hamma haarawaa dhuftan kun warra haarawaa dhuftan warra duraanii yaada fuu hundiyyuu hin beeka waan ta'eef warra akka kiyyaa keessa ture ijoollee keessa ture hundiyyuu hin beekne. Garuu ijoolleen hamma haarawaa dhuftan waggaa 1 waggaa 2 waggaa 3 warra jirtan kun dirqama keessan lafa bitachuu qabdan. Birriin buukii jechuun homaa faayidaa isin qabdu. Amma waggaa har'aa tangala jedhee yoo nama odoo lafa bitee waggaa har'aa tangala jedhee odoo har'a bitadhee tirfii 200,000 200,300 400 gurguradha gaafan galuu jechuudha. Dhageessanii? Kanaaf lafa bitachuu baay'ee bareedaadha. Bu'aa guddaa isinii qaba. Isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf lafa bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa immoo obboleettiin keenya tokko birriillee osoo birrii ji'a erguroo osoo akkasitti biratti qabdanii bakka tokkotti buufattanii akkasitti bu'aa gaarii isiniif qaba jette. Dhugaadhaan illee birrii bakka tokkotti iddoo buufattanii bu'aa gaarii isinii qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf waggaa ji'a 6 ji'a 7 ji'a 8 bakka tokkotti buufattanii bu'aa guddaa isinii qaba jechuudha. Waan bitachuu barbaadda illee isatu isinii bita. Garuu ji'a yoo argitan faayidaa tokko yoo qabu waan isiniin gootu jechuudha. Naa yoo maatii gargaaruuf ta'e malee ofii keetii bu'aan buufadha jettee ji'a ji'aan hin argine. Ji'a ji'aan argatiin obbiratti qabattee osoo hin teessisin
በቃ እንጀራ መስንጀ ቦቦ ኪስኒ ባሰኒ ወለም ትሪውላ እና ከናፊ ድርቀመ ከሰኒ ብሪ ጀጃ እርግናት ዮጥቃቲ በቃ ጀሸንሸን ያልገዳቲ akka wayisini bitatti jechuudha akka wayisii bitamutti jechuudha fakkeenya fi wariilee osoo namni keessa maatiin keessa yoo sinii danda'e wariilee bitattanii baay'ee bareedaadha fakkeenya fa namni sinii sooruu argamee odoo qotiyoo tokko qotiyoo malallis jedhe wayii birrii gaariidhaan bittee gaddeebistee immoo nyaachisanii gurguranii bu'aa gaarii sii qaba jechuudha. 50 kuma 60 hanga doggaa mee 50 biti qotiyoo tokko 50 odoo amma yeroo kana bittee ganammoo nyaachiste ittiin qotattee ganna nyaachiste birraa dhufutti immoo 100 50 120 gurgurataa jechuudha birrii 100 tti gurguratte birrii 50 irraa tirfii argattee jechuudha kanaaf akkasitti deema wanti hunduyyuu wal cinaa deddeema jechuudha kanaaf birrii baankii kaa'urra kanatti fayyadamaa isiniin jedha galatuma alfaadhaa waan dhaggeeffatanii fi yaada fi qeeqa warri qabdan immoo koomentii irratti barreessuu dandeettinaati akkasuma immoo warri nagaafachuu waan barbaadan ta'e koomentii irratti nagaafadhaa rakkoon qabu isiniif wanta danda'amu isiniin jedha inni biraa immoo warri maatiin koo hin taane sabiskiraabii gochuudhaan maatii koo ta'aa isiniin jedha akkasuma hiriyoota keessanii sheerii gochuun dagatina kottaa nu waliin waa barattanii har'a sisoo taane YouTubein kun boruuf baay'ee si fayyada jedheeti yaada waan garagaraa biyya keessa jiru hedduu siniif ibsa jedheeti yaada faayidaa guddaa irraa argattu yaada kanaaf sabiskiraabii gochuudhaan hunduu bukkee dhaabbadhaa baay'ee sinin jaaladha.